raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Kun sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa dilbata amajjii bultii 31 bara 2021ti. Yooyaa babaaroo fafayyaa hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo ashamaa kan nagaa san fuudhan atiiqii dhugaa isaatii anis anaa dhufu jedhee dhiyaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo ta'e akkasumas yeroof qarreen Oromoonis akkasumas uummanni Oromoo hawaasi badhaanis kan qabsoo tolchaaruu fi bilisummaa isaatii fi walabummaa biyya isaatiif. Akka sabaatti Oromoodhuma jiraachuu isaa gaaffii keessa warra galchanii ilaalanidha. Kan uummata Oromoo godina Matakkala keessaatii balleessuuf itti duulaa jiru. Oromoo Matakkala irraa qofa balleessanii warra itti quufan, warra itti gammadanii nu ga'eera jedhan dhaabatan miti jarreen akkasii kun. Sagaleen ammaan kana wal duraa duuba san dhageessifne kunniin tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo wooboon torbee kana godina Gujii ba'aa hona Gooroo Doolaa ganda Balaambal keessatti fudhatameen kaabinoonni ona sanii kan barootaaf Oromoota ona saniif naannoo sanii gidirsaa turan ajjeefamuu, miliishonni dhuunfatamuu, erga sanii as ammoo humnoonni mootummaa bilisiginna takkaa'uu naftanyaa wooboo lagachuun manneeniif qabeenya horsiifatee bulaaf qotatee bulaa Oromoo gubaa jiraachuu gochaan farrummaa kunis haga dilbata arraatti itti fufuu fi saamichi albuudaa warqee konyaa Gujii ba'aa ona shaakkisoo laga dambii fi malkaa okkoteedhaas bifa haarawaan itti fufee jiraachuu irratti dubbii Oromtichi godina Gujii ba'aa hona Gooroo Doolaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti mekeessaa ijoo dubbii seensaa fudhannee isan dhageessifnetti dabalataan haala amtuu Oromoonni godinaa Matakkal keessa jiran keessumaa kan guyyoottan asaananii irratti odeessaaf yaada Oromticha godinaa Matakkal irraa bilbilaan odeeffanne keessaa bicuu seensaa fudhannee isan dhageessifneedha. Guutuun odeessaa fi marii Oromoota lameen waliin tolfannee kurfii kana keessatti hammatamee jira. Dursa taateelee amajjii bultii 25 bara 2021 aga dilbata arraa amajjii bultii 31 bara 2021tti godinaa Gujii ba'aa hona Gooroo Doolaa keessatti dhalataa jiruu fi haala waliigalaa kibba Oromiyaa fi adeemsa qabsoo bilisummaa Oromoo irratti yaada Oromticha kibba Oromiyaa irraa argannee saganticha saaqannee kan afettis waliin tarkaanfannaa nu faana tura. Godina Gujii ba'aadhaa ona aagaa waayyuu onoota kabiroo keessatti Oromoon akkuma durii dararamaa jira jedhamaa. Albuudii warqee godina Gujii ba'aa ona shaakkisoo malkaa sooddaallee deebi'ee saamamaa jira jedhamaa kan malkaa okkotoo illee akkasuma haaluma waliigalaa Oromoonni kibba Oromiyaa godina Gujii ba'aaf lixaa keessa jiran isinirraa odeeffatuuf sinii bilbilee mee maaluma keessa jirtu? Godina Gujii ba'aa akkasumatti Gujii lixaa keessa haalli ammaan kana deemamu jiru. Qabeenya uummata Oromoo saamuu fi akkasumas qabeenya uummata Oromoo gubuu albuuda lafa keessa jiran guutumatti hanga danda'anitti saamuu jiranii rakkoon gurguddoon uummata irra jiru yeroo ammaa kana keessatti mana gubuu fakkeenya fudhanneetiin hin jenne kanaan dura waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhate sababeeffachuudhaan guyyaa kaleessa irraa jalqabee agarraatitti Ana Gooroo Doolaa ganda Balaambalii keessatti akkasumas manni gubatu jira.
Gaddaa ammajjii guyyaa 25 waraanni bilisummaa Oromoo warra woboo sakattaana jedhee deemurratti woboon akka hidhuudhaan tarkaanfii irratti fudhate. Hayyee kun gaama eessatti? Aanaa Gooroo Doolaa ganda Balaambalii bakkee addaa Uumacheessaa jedhamutti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhatee tarkaanfii woboon fudhate isaan keessaa bulchiinsi fi nageenyi aanaa Gooroo Doolaa obbo Tukkisa Baalli ka jedhamu achi keessatti du'eera. Hayyee. Achi keessaallee milishaa namni lama waraana bilisummaa Oromootiin dhuunfatameera. Hayyee. Waan kana sababeeffachuudhaan uummata warra gosaanii warra nam sunii ta'ee fi warra nama sanitti aanu Tukkisa Baalli kanatti aanu uummata goyoomsanii haloo baafaddaa jedhaniitiin uummata nagaa makiina fe'anii dhufaniin ofii waraanni dura deemaatiin mana uummataa baay'inaan gubaa ture. Hayyee achuma ona Gooroo Doolaa keessatti? Onuma Gooroo Doolaa ganduma balii keessatti. Hayyee. Haaluma wal fakkaatuun deebi'anii kaleessas akkasuma mana uummataa gubaa oolaniirani. Sanbata duraadhuma kaleessaa? Bakkuma sanitti jechuudha. Hayyee. Wama kanatti jira ammas deebaniitiin waa'ee albuuda saamuu ka jedhamu kun Oromiyaan har'aa miti kaleessas akkasuma saamamaa turteetti akkasuma namnillee du'aa tureera hidhamaa tureera sun ammoo hagammaatitti itti fuufeera albuuda miti waan uummanni kiishaa qabuuyyuu kiishatti niisanii akka itti mijaa'etti waan uummanni kiishaa qabu birrii 5 haga birrii 10 yoo argan. Kiisha uummata Oromoo keessatti isaan jiranii jechuudha. Saamamu jira kun ammoo waan isa galaadhaa jechuudha. Waan addunyaan illee beektu waan ammoo hawaasi Itoophiyaa keessallee jirullee waan dhokatan qabne jechuudha. Saamichi albuuda warqee kun kibba Oromiyaa godina Gujii Ba'aa ona Shaakkisoo kan laga Dambii barootaaf saamamaa ture bara 2018 booda xiqqoo lajab jedhee 18 asis yeroo isaan eegalan. Oromoonni godina Gujii Ba'aa ona Shaakkisoof naannoo sanii guutuutti itti dirmatanii itti riiranii tarkaanfii garaagaraa fudhatanii wareegama guddaas baasanii dhaabsisanii turanii amma eenyu kan albuuda kana deebi'ee saamuu jalqabe kan malkaa okkotees ammoo bifuma wal fakkaatuun itti deemaa jiruu jedhume kana bal'inaan nu ibsaa. Kun ammoo akkuma barattoonni Oromootii fi akkasuma ilmaan Oromoo waa'ee laga Dambii kanarratti gaafa maaster pilaanii irraa jalqabee haga ammaatitti dhiira bahuun karoota garaagaraatiin qabsoo garaagaraa godhaniitiin dhaabsisanii turaniiranii ammas abbootii qabeenya biyya keessa jirtuu fi haala jirtu wacca gurmeessaniitiin lafti kun keessanii alboonni kun waan lafa keessan ta'eef itti seenaatiin waliin fayyadamaa isin fayyadamoo taati lafa albooda uummata kanaa saamuu qabna jedhaniitiin abbootii qabeenyaatti qindeessaniiranii jechuudha. Keessumaa kan laga Dambii suni gaaga'ama guddaa qabeenya hawaasaa irratti lubbuu irratti inumaa bineensi bosonaa osoo hin hafne ganna 27 geggeessee san addunyaa waan quba qabduudha. Dabalataan ammoo kan akka malee hawaasa naannoo sanii miidhe bisaan guddaa kanuma qarqara Shaakkisoo kana darbu hawwaataa jedhamu sanatu faalame keemikaala warri warqee sanii miicuuf fayyadaman bisaan sanii gadhiisanii faalaniitu Oromoota naannoo saniidha obbaasanii yeroo garaagaraatti hawaasni gaakumatu kaafte aarsaa baasaa tureera. Har'a maal jedhaa jira Oromoon gamasii yeroo isaan itti deebi'anii waan san godhaa jiranii akka waliigalaatti ammoo gocha ammeenyaa kana dhaabsisuuf sila Oromoon attamitti qubool qabaatuu qaba attamitti walii dirmatuu qabaa jettati. Ani kan jedhu uummanni Oromoo akkuma durii gaafa durii wareegama qaqqaalii kaffaleetiin alboota laga Dambii sanii kan bishaaniin wal makee uummataa fi akkasumas bineensa bosonaa beelladoota garaagaraa miidhaa irraan ga'ee fixaa ture sanii itti birmatee bifa garaagaraatiin tokko ta'eetiin qabsoo finiinsaniitiin irraa dhaaban har'as Oromoon sun haa du'u malee haa hidhamuu malee lafaa citee waan ta'eef hin jira waan ta'eef alaa fi keessaan akkuma gaaf durii san walii birmatee tokkummaadhaan sagalee ofii dhageessiseetiin waan kana dhaabsisuu qaba. Karaa isa barbaachisu hundaan qabsoo roga hundaa godheetiin waan kana wareegama qara kaffale sanii walitti itti kaffaleetiin dhaabuu qabaa jedhan.
keessumaa bara 2018 asii yeroo qabsoon bilisummaa Oromoo injifannoon goolabamee jedhanii namoonni maqaa hayyootaan deeman burjaajii uumanii Oromoollee addaan qoodanii Oromoonni lixa Oromiyaa fi kibba Oromiyaa godina Gujii Bahaaf lixa akkasumas Booranaa yeroo dhumaa turanitti sanaafuu osoo harkaan laanne qabsootti fufeera hawaasni Oromoodhaa ammoo akkuma guutuu Oromiyaatti duguuggaan sanyii kana dura lixaaf kibba ture guutuu Oromiyaa ol ga'eedha jira yoo Oromoon amma lafaa kee falmaasaa akka durii finiinsee ammas diina kana jilbeenfachiisuutti milkaa'e qaamonni akkuma kanaan duraa lo'anii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo kana seenanii Oromoo sobuudhaaf yoo lafaa ka'anii Oromoon warra sana dhaabuu fi agam qophaa'aadha dabalatammoo kan jedhamu Oromoon walabummaa biyya isaa Oromiyaaf bilisummaa mataa isaa mootummaa birmaduu Oromoof Oromiyaa dhaabbatuuf qabsa'a malee waan impaayera Itoophiyaa nun ilaallatu jedhu qeerroo fi qarreen waraanni bilisummaa Oromoo hawaasni Oromoo dammaqe galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessa kanarrattis mee waan jettu jedhi. Dhugaadhaa bifa hayyootaatiin fi akkasumatti bifa ani beekaadhaa jedhuun of baasanii miidiyaa irratti of labsanii qabsoo uummata Oromoo kana yeroo dheeraaf baroota dheeraaf haayit godhaniitiin dhufanii qabsoo uummata Oromoo kana karaa dabarsaa turaniiranii jechuudha. Warroonni waan san kanaan dura godhaa ture ammas yaadni isaanii halkanii guyyaa hojiin isaaniitiif yaadni isaaniillee haga Oromoon rafe kana rafaan jiranii jechuudha. Kanaaf ammoo hawaasi Oromoo kana irratti dammaqee qeerroo fi qarreen akkasumas uummanni Oromoo alaa fi keessaan akkuma jetteetiin jette nuti impaayera Itoophiyaa ijaaruu fi miti qabsoo godhu jiru waraanni bilisummaa Oromoo ta'e akkasumas qeerroo fi qarreen Oromoo akkasumas uummanni Oromoo hawaasi badhaanis kan qabsoo tolchaaruu fi bilisummaa isaatii fi walabummaa biyya isaatiif waan qabsaaruuf jecha ammallee gurra nam tokkootitti kennuu dhiisanii warroota gaafa durii burjaajii uumaniitiin uummata keenya karaa dabarsaa turan akkasumas qabsoo bilisummaa Oromoo rarraga irra yoo isiin jettu kan haayit godhanii butanii yookiin karaa dabarsaa turan san irra dammaqanii akkuma duraa kaanitti haga qabsoon amma godhaaru kun galma ga'utti dura dhaabbatanii warroota karaa garagaraatiin fira fakkaatanii seenaniitiin nu balleessaaran kana dammaqiisaan ofirraa eeguu qaba. Uummanni Oromoo kallattii jiruun alaaf keessaan ofirraa eeguu qaba. Kanaan booda ammoo karaan tokkochi jiru karaa waraanni bilisummaa Oromoo woboon qabatee deemaaru qofaadhaa jechuudha. Qabsoo uummata Oromoo kana kagalmaan ga'u karaa tokkocha waraanni bilisummaa Oromoo qabatee deemaaru callaadha. Namni ammoo karaa kana irraa goreetiin burjaajii garagaraa keessa seene sun ammaan booda waan kana jennee dubbannu qabnu jechuu kallattiidhaan bira ga'uuf seenna waan ta'eef qabsoo irra jirru kana tokkocha waraanni bilisummaa Oromoo qabatee deemaaru kana irraa uummanni Oromoo bal'aan akka deemu dhaamsa qaba. Akkasumas ammas warroonni qabsoo kana karaa dabarsuuf yaalaaran sun warri qabsoo uummata Oromoo karaa dabarseetiin jedhe tokko isaaniitiin boollan nafu jiran yeroo kana yeroo isaanuu fi wal sadeebanii wal nyaatanii wal balleessaaran arguu jirraa jechuudha. Kanaaf ammoo waan duraa darbe san irraa akka hin milkoofne baratanii waan itti dhufuufis kan hojjetaaran kun irraa deebuu qabanii. Qabsoo tokkocha waraanni bilisummaa Oromootiif uummanni Oromoo irra du'aaru kamanni irra gubataaru kadeettuun du'aatu kajaarsi du'aaru kajaartiin du'aatu akkasumas ka beelladni qabeenyi uummanni Oromoo qabsoon mana toofanii mana keessatti waliin gubaaran kana qabsoo tokkotti sanaan ala namni deemeetiin jedhe hin milkaa'ullee waaqillee san milkeessu nuyis hin milkeessinu ittillee ifnullee hin danda'anillee jechuun akkanumaan ifaajanii malee ammoo gaafa ammoo dhugaan tun ifatti baatee mul'atteetiin jettee waan isaan jechuuf ta'an guyyama san waliin arginaa jechuun ufumaa ammoo dhama'aniitiin lafatti hafanii malee qabsoo uummata Oromoo ammaan booda butanii akka duraa kaan haas godhaniitiin butaniitiin karaa dabarsuu hin danda'amu. Kanaaf dura dhaabbannaa uummanni Oromoollee akkasumas dura dhaabbata. Qeerroo qarreen dhibba keessaa dhibbatti akka waliin hiriiraniidhaan itti amanna hin barsiifna ammas akkaan dura dhaabatanillee ni goonaa jechuun dura dhaabanna uummanni Oromoollee akka dura dhaabatan irraa hojjetu jirra.
kana callaa osoo hin taane miidiyaan dhaamsaan akka miidiyaalee uummata Oromoo jedhanii hawaasa Oromootiif dhaabbataniiran miidiyaa hedduu argaa jirra. Miidiyoonni kunniin gadi dhiyaatanii keessa bu'aniitiin waa'ee rakkoo uummata Oromootii fi ammas waan waraanni bilisummaa Oromoo keessa jiru gadi bu'anii hordofaa hin jiran. Yoo hordofanis nu bilbilaniituma kaanii achumaa waan kaan hin gabaasanii qabatanii ta'aniin waan isaan nu bilbilaniif wallaallee jechuudha. Kanaaf ammoo akkasuma isinis akka warra sanii osoo hin taane waan nu isinit dabarsine sana akka uummata keenya biraan nu geessan amaanaa isinit dhaamanna nagaan nu ta'a horaa bulaa deebanaa isinin jedha. Kan amma dhageessan kun odeessa guutuu Oromticha godinaa Gujii Ba'aa Hona Gooroo Doolaa irraa arganne san dhageessifneedha. Ammoo kan asaanu haala waliigalaa godinaa Matakkal keessatti mul'ataa turee fi jiru irratti odeessaaf dhaamsa Oromticha gamasii irraa argannetu isaniif dhiyaata. Ammas turtiin keessan haga maayii kurfii keenyaatti nu faanaa ta'uun afeerraa keenya. Erga torbee lamaatii asii haalli deemaa jiru hammaataadha kan hin deeme malee qabbanaa deemaa jiru dhaabbataa hin jiru rakkoon kun. Yoo akka onootaatti ilaalle onoonni rakkoon kun baay'inaan keessatti mudataa jiru aanaa dhibaatiidha. Aanaa bulanii ammallee aanaa oombaraallee dabalata. Magaalota keessaa keessumaa naannoo magaala Gaaressaatti naannaan gandoota jiran magaalota kan durallee gabaasni miidiyaaleen adda addaa tuqaa kan turan aanaa bulan keessaa naannoo Bakujii lafoota jedhaman haga ammaa kan keessaan qabbanaa'ee hin jiru. Magaalota xixiqqaa sadarkaa gandaatti beekaman aanaalee wambaraa keessa jiran lafa kana keessatti baay'inaan ammallee lolli babal'atee deemuutti malee irrataa qabbanaa'aa deemaa hin jiru. Rakkoon kun amma kanatti dhaqee wal qaxee qaamota hedduu kan hirmachiisee fi rakkoo siyaasa hamaa keessa dhaqee galee marii dhiifamee qaamni hundumtuu faayidaa mataasaa qofa keessatti dhugoomfachuudhaaf gara lolaa afaan qawweetti ceesisee kan jiru ammatti kan deemaa jiru yeroo ammaa kana balaa hamaa keessa buqqaatii hamaa sodaa qabeenyi manca'uu namni ajjeefamuu qeeqaa baqachuu. Kanatti mul'ataa jira. Baqataa ta'eera godina Matakkal keessa Oromoon jiru marti isaa jechuu hin danda'amu. Ammatti eenyurra wayyaa'aa miti amma kanatti akka amma kana jirutti kan lafa jiru kanadha. Mee miidhaaleen amma onoota kana keessatti Oromoo mudataa jiranii kan attamiiti? Egaa gurgurtaan sanyii jumlaadhaan geggeeffamaa akka ture odeeffannee dhageessisaa turre qabeenyi barbadaa'an isumata amma dubbataa oolteedha. Qabxiilee kanas haa ta'u kan biraa akkaataatti Oromoon miidhame ammoo miidhamanii garamitti akka isaan baqatan kanallee menuu kaase. Dabalataan bakka jumlaadhaan Oromoon 50, 15, 20 sanaa waliin itti dhume eessa akka ta'anillee asumaan osoo nu tuqxee. Gandoonni kun baay'ee facaatiin isaanii bal'aadha. Uummanni kunis garmalee bal'aadha godina kana keessa kan jiru. Rakkoon isaa inni guddaan iddoo jalqabaa irratti rukkutaman kanarraa yeroo ka'an gara itti baqatanilleedha kan isaan dhaban. Teessuma lafa sanaa xiqqoo ibsuu na barbaada. Teessumni lafa godina Matakkal kun gama kaabaarraatiin godina naannoo Amaaraa Gojjam Lixaa jedhamu fi godina Awwii jedhamu kan uummanni dhagawaa keessa qubatee jiraatuun daangeffama. Karaan tokkittiin kan isheen jirtu karaa sanaan karaa dhuftudha. Karaan kibbarraan jiru laga Abbayaatiin daangeffama. Laga Abbayaa kanarra riqichi ceesisu hin jiru. Uummanni Oromoo godina Matakkal keessa jiru kan inni Oromiyaa wajjin wal daangessu silaa gama kanaan. Kanaaf yeroo buqqaatiin kun dhufu baqatee gara uummata itti deeggatuutti dhabeetu rakkata yeroodhaa yerootti. Gara naannoo Amaaraatti baqachuudhaaf rakkoon hamaanuu kan inni dhalataa jiru amma kanatti keessuma kan rakkoo hamaa ta'aa jiru. Godina Amaaraa keessatti lafoota argaman kana keessaati humna siyaasaa ofiitti maqaa moggaasee dhimma siyaasaa fakkeessee garuu faayidaa dinagdee, faayidaa hawaasummaa, faayidaa lafa sana dhaaluu qaamota fedhaniin humna hamaa gamasiin ijaaramee uummata Oromootti bobbaafama.
uummata Oromoo qofatu hin ta'in uummattoota saboota ambiraan alfa sanarra jiran hunduma isaanii akka hin jirretti kan lakkaa'udha uumni garasiin dhufu. Kanaaf uummanni Oromoo kan inni godhaa jiru baadiyyaa irraatii gara magaalaatti baqatuutu jira. Yeroo baqatu immoo magaalaa xixiqqaa irratti walitti qabama. Yeroo magaalaa xixiqqaatti walitti qabamu kana qabeenya dhiiseeti kan inni baqatu. Qabeenya inni dhiisee baqatu, qe'ee inni dhiisee baqatu, mana inni dhiisee baqatu kana itti duulaniitu gubuu, insaamuu akka kanattidha ka deemaa jiru. Amma inumayyuu gara magaalaatti baqachuun sun amma immoo balaa dhalaa dhufee rukutamuun, hidhamuun, adamfamuun waan baay'ataa dhufeef gara bosonaatti baqachuutti, gara gammoojjiitti baqachuutu jira. Yeroo kun taasifamu keessa qabeenya qofaatti keessa gubaadha kan jedhamu. Kana akka fakkeenya tokkotti kaasuu kan dandeenyu torbee kana keessa deemaa kan jiru kan namni baay'een qofa qabaatu kan sirnaan garuu hin gabaafamiin, hin qoratamiin, kan hin dubbatamiin fi sagalee dhabee kan jiru. Gandoota kan akka Caancoo jedhaman keessatti mana jireenya uummata kanaatti abidda qabsiisanii gubu. Qabeenya midhaan isaan qabanitti abidda qabsiisanii gubaa jiru. Kana hafe fe'atanii saamanii konkolaataadhaan ifatti guyyaadhaan fe'ataniiti keessaati godaansifataa jiru. Kana kajeetu mul'ataa jira. Namni gandoota kana keessatti argame akka yakkamatti namni qulqulluun ajjeefamaa jira. Kanaaf fakkeenya tokko kaasuu kan danda'amu guyyaa dhumaatiin hamaan uummata gumbii uummata maaraa walitti bu'iinsa isaaniitiin kan raawwatame kan gabaasnee irra deddeebi'ee gabaafamaa ture miidiyaadhaan illee ta'e qaamota mootummaatiin isaa ta'u miti mootummaatiin kan ibsamaa ture lafa daalatti jedhamu keessatti taateen kun mudate sun ta'ee deebi'ee guyyaa lama booda qaamonni nagaa eegsisna jedhan bakka sana dhaqan namoota Oromoo ta'anii achitti arganii qabanii nagaa ta'uu isaanii hidhannoo malee ta'uu isaanii meeshaa maleeyyii ta'uu isaaniitu beekanii. Hidhanii dhaqatanii bakka lolli sun turetti dirqamaan geessanii achitti ajjeesan. Maanguddoota ajjeefamee ijoollee dargaggoota bakka sanatti ajjeefamee hidhannoo maleeyyiidha namoota nagaadha kan isaan akka godhan. Gandoota aanaa dibaatii keessatti gandaa yaampi jedhamu keessa ajjeechaa hin taane buqqaatii hamaa suukkanneessaa ta'etti deeme lafa sana keessatti fakkeenya tokko kaasuu kan dandeenyu obbo Abbabee Siyyuum kan jedhamu reeffa isaaniillee fuudhanii awwaaluun kan lafatti dadhabamedha. Akka kanatti deemaa jira. Lafti bakka hojii jedhamu sana keessatti kan si'a baay'ee qaama biraadhaan miidiyaalee biyya kana keessatti ofii isaaniitii qaama miidiyaa dhuunfatanii namoota jiraniin kan leellifamu akka sabni Amaaraan tokkichi dhumetti garuu bakka sanarratti kana dura VOA irratti gabaasa dhiyaateen namni baay'een quba qaba. Namni Oromoo ta'e abbaan warraa qote bulaan tokko maatii nama 10 ijoollee 9 haadha warraasaa lola sana keessatti dhabe. Naannoo Doobban lafa jedhamu irratti obboleessuun Abbabee Siyyuum kun Itoophiyaa Siyyuum kan jedhamu rasaasaan rukutamee kan inni ajjeefame Oromoodha. Oromoo ta'uu isaaniitiinidha kan isaan ajjeefamaa jiran. Jarreen kun waan takka hidhannoo siyaasaan qabanii, walitti dhufeenya siyaasaan qabanii, hidhannoo meeshaan qabanii, meeshaa maleeyyiidha. Namoota akkasitti nagaa isaanii hojii hojjetan bulan baadiyyaa keessatti. Siyaasni maal akka ta'e, aangoon siyaasaan qabatamu maal akka ta'e namoota hin beeknetu ajjeefamaa jira. Qabeenya namoota kanaati kan manca'aa jiru. Namoota kana qe'eerraa buqqa'aa jiru. Baay'ee yaaddoo hamaa kan ta'aa jiru yeroo ammaa kana namoonni sababa kanaan qe'ee isaanii irraa yeroo isaan buqqa'an qabeenyi martuu gubataa jira. Manni jireenya isaanii gubataa jira. Saamamaa jira qabeenyi isaanii. Midhaan isaanii waggaa guutuu itti faajaa ba'an. Inni kaan dhahamee aayidamee manatti hin galle. Inni galee gootaa keessatti abiddaan gubamaa yookaan immoo namoota irraa ari'anii namoota fe'atanti jiru. Fe'atanii baasaa jiru kun torban darbe kana keessa dhugaa lafa irratti ta'aa jiru. Qaamni baay'een kan gabaasaa jirudha. Qoratamee kan irra gahuu danda'udha. Kanaaf uummata kana jalqaba rasaasaan ajjeesaa qe'eerraa buqqisanii ari'ataa dhumaatiif saaxilaniiru. Ittaanee garuu namni kanarraa lubbuun hafu yoo jiraate beelaan dhumuudhaaf qopheeffameeti kan jiru. Kuni maal godhamuu akka danda'u dhalataan naannoo sana uummanni naannoo sana amma kana gaaffii keessadha kan inni jiru. Jiraachuuf gaaffii keessa jira. Falmannaan mirgaa, falmannaan abbaa biyyummaa waan tokko ta'e amma garuu lubbuun jiraatetti fufuudhaafu gaaffii keessa kan inni galu godhameera. Sababni isaa immoo qabeenya isaa manca'uu irra darbe nyaateef kan inni gulu midhaansa yookiin akka inni ayidatee hin galfanne inni galfatee immoo akka inni qaamota saamtota kanaan jalaa fudhatamu irratti ijaarameeti hojjetamaa jira. Kana kan lafatti mul'ataa jiru. Ajjeecha akkasitti adeemaa jira. Mancaadee akkasitti raawwatamaa jira uummata Oromoo Matakkal keessa jiru irratti. Egaa duguuggaa sanyii kana
hambisuudhaaf yookaan ammoo akkuma sabaattuu Oromoon godina Matakkal keessa jiru kun duguuggaa kanarraa hanqatee akka hafu taasisuuf silaa maaltu godhamuu qaba maaltu hojjetamuu qabaa jetta. Oromoonis akka sabaatti Oromoota Matakkaliif attamitti yookaan eessaan dirmatuu danda'a. Oromoon agam quba qaba haala Oromoonni Matakkal kun keessa jiran mee kanarratti yaada kee nuu qoodi dhumarrattis immoo dhaamsaan nuu xumuri. Gaaffii kana kallattiidhaan deebisuu dura waa'ee lafa sanaa akkamitti qaamota adda addaatiin akka inni ilaalamaa jiruuf gochoonni raawwatamaa jiran maaliif akka isaan ta'an Oromoonis ta'e namoomiidhumaan namni biyya kana keessa jiru hubachuu waan qabu natti fakkaata. Sanarra darbee akka addunyaatti illee wantoota hubatamuu qabantu jiru. Lafti kun godinni Matakkal kana dura yeroo dheeraadhaaf for centuries lafa namni kamiyyuu kan kootiidhaa fi irratti ol beeku miti. Uummanni Oromoo bakka sana jiraatu bu'uura misooma uumaa kan hin argan misooma dinagdeedhaan dhufe misooma hawaasummaatiin dhufe kamuurraayyuu qooda fudhatee kan hin beekne garuu immoo uummata waggoottan kumaan lakkaa'amaniif lafa sanarra jiraachuu isaatiif ragaan ga'aan jiru. Ragaan jiru kun immoo kan lafti isaa dubbatu, kan gaarri isaa dubbatu, kan laggeen isaa dubbatu, maqaan lagaa, maqaan gaaraa, maqaan mukaa, maqaan lafaa martuu afaan Oromootiin kan moggaafame. Yoo duubatti jilba deebifnee lakkoofne yeroo beekamuuf yeroo seenaan galmaa'ee jiru kamiifuu lafa sana keessatti Oromoon abbaa biyyummaadhaan lafa sanarra jiraachuu isaatiif ragaan dhiyaachuu kan danda'udha bakkeen kun. Amma garuu erga dhiyeenya kanaatii asii wantoonni taa'aa olfiin godhamaa jiran lafa sanarratti faayidaa lafti sun yeroo gabaabaadhaan asitti siyaasa Itoophiyaa keessatti irra darbee siyaasa gaafa Afrikaa keessatti bakka qabaachuusaa yookiin tarsiimoo jedhaniiti isaan kan istirateejik jedhaniiti kan isaan lafa sana kaayanii kanarraa kan ka'e uummata lafa sanarra jiru kamuu akka hin jirretti lakkaa'anii buqqisanii balleessan sanyii balleessanii lafa sana dhuunfachuudhaafidha mootummaan naannoo Amaaraa kan inni deemaa jiru. Kana ifatti dubbanna. Kana ifatti kan nu dubbannuuf kan nu falminu shakkiidhaan miti. Ragaa qabna. Ragaan nu qabnu keessaa tokko obbo Dammaqee Mokonnon si'a lama deemanii lafa kana dhaqan ilaalanii. Si'a lamaan dhaqan kanarratti kallattii isaan kaayan deeman maali? Uummata Amaaraa hidhachiisanii lafa sanarratti aangoomsuutu lafa sana naannoo Amaaraatti deebisuudhaaf fala ta'a kan jedhan kaayanii deeban. Kun si'a lama kan isaan miidiyaa irratti dubbatan. Riikardii irra jira kun. Gama biraatiin kana qofa miti kan isaan jedhan. Gondariin daawwachuuf dhaqanii gaaffii uummanni Gondar waa'ee lafa kanaarratti warree ristii lafa sanaa deeffachuu koreen jedhu naannoo Gondar irra warra jiranii wajjin waliin qindaa'an deemu waan ta'eef warrachi dhimma kana gaaffii isaan kaasaniif obbo Dammaqeen bakka sanatti deebii gaafas kennaniin kan isaan jedhan godina Matakkal naannoo Amaaraatti deebisuun dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuu dhimma tarsiimoo haadhanuufi jedhan. Kan hubatamuu qaba. Kanaaf lollamma kan Oromoo irratti bakka kanarratti saaqamee deemaa jiru kun maddisaa kanadha. Kana hubachuu qaba uummanni Oromoo bal'aan. Yoo kun hubatamedha akkamitti falli dhufuu danda'a kan jedhutti deemuun danda'ama. Uummanni Oromoo bakka sana lafa falmaa hin jiru. Lakanni lafa falmaa hin jirre lafa irra jiraatee ofiitii kan isaa godhachuusaa seenaadhaan qabatee itti hafedha waan ta'eef lafa kana fudhachuudhaaf qaamarraa fudhachuuf falmuun qabu. Kan isaati waan ta'eef. Garuu lafa kanarratti jiraatee itti fufuudhaaf dhabuu irratti yaaddoo hamaa keessa galeera. Kanaaf uummanni Oromoo bal'aan uummata Oromoo achi dhabamuuf jiraachuu jidduutti gaaffii keessa galee jiru. Kanaaf birmachuu kan inni qabu uummata sana oolchuuf qofa miti. Hireen uummata Oromoo walitti hirkataaf walitti hidhataa waan ta'eef uummanni Oromoo eessa yoo jiraatu hireensaa tokkichi. Uummata Oromoo godina Matakkal keessaati balleessuuf qaamni socho'u uummata Oromoo bakka kamirratti yoo jiraate akka itti fufuu fedhii qabaatee itti fufuu hin danda'u. Akka sabaatti Oromoodhuma jiraachuusaa gaaffii keessa warra galchanii ilaalanidha. Kan uummata Oromoo godina Matakkal keessaati balleessuuf itti duulaa jiru. Uummata Oromoo Matakkal keessaati balleessuu jechuun qaama Oromoo lafarraati eenyummaasaa cabsanii balleessuuti malee Oromoo Matakkal irraa qofa balleessanii warra itti quufan warra itti gammadanii nu ga'eera jedhan dhaabatan miti jarreen akkasii kun kaayyoo siyaasaa akkasii warra qabanidha. Inni isaan uummatan kun beelli isaan Oromoo balleessuuf deeman kun Oromoo godina Matakkal qofaarraa balleessuudhaan
hin kuufamuuf kan uummanni Oromoo beekuu qaba. Uummanni Oromoo bal'aan kana beekee daangaa Oromiyaadhaaf ala keessatti Oromoon akka sabaatti jiraatee itti fufuunsaa gaaffii keessa galfamuu kana akka inni dhaabatu dura dhaabbachuu qaba. Birmachuu fi qabaan isa tokkodha. Inni lammataan uummata addunyaatiif dhaamsa goonee kan nu dabarsinu duugaan sanyii bakka kamittiyyuu yeroo raawwatamu qaamni kana raawwatu namoomiidhaaf firooma hin qabu. Namoomiidhaaf alagummaadha kana gochuun. Namoomii namaa beekamtii kennuu dhabuurraati kun kan inni maddu. Kanaaf akka addunyaatti gochi godina Matakkal keessatti uummata Oromoo irratti taasifamaa jiru qaama hidhateen qaama of gurmeessee maqaa siyaasaatiin socho'uun qofa ta'uusaa otoo hin ta'in qaama mootummaadha jedhee of waamuun kan deeggaramudha. Qaamni mootummaadha jedhee of waamu caalaa diriirsee bajata ramadee hidhachiisee uwwisa propagaandaa dippoomaasii beekamtii agarsiisuu ulfaatu institutions yookiin jaarmiyeesseeti kan inni uummata Oromoo irratti duulchisaa jiru. Kan hubatamuu qaba. Kan yoo hubatameedha kan inni dhaabbachuu danda'u. Kanaaf uummanni addunyaa hawaasni mirga dhala namaatiif falmu kamuu namoomiin nagalcha ka jedhu jibbahama gama maraatummaatti guddateenidha kan uummata Oromoo Matakkal irratti duulamaa jiru waan ta'eef kana dura dhaabbatamuu qaba. Hagammaa uummata Oromoo hin ajjeesu. Hagammaa uummata Oromoo hin buqqisu. Hagammaa uummata Oromoo qabeenya isaa hin mancaasu. Qeesaarraatii hin buqqisu. Garuu gabaasaalee miidiyaalee biyya kanaa yoo ilaaltan gabaasaalee jaarmiyaalee mootummaa kan mirga dhala namaa kan dimookiraasii kan haqaatiif dhaabbanne jedhan yoo ilaaltan jaarmiyaalee nageenyaa fi tika nageenyaa hin tiksina jedhan yoo ilaaltan tokkoon isaanii miidhama uummata Oromoo kan isaan gabaasanii agartan. Kun maaf ta'e yoo jenne jibbasaan uummata Oromootiif qabantu maraatummaatti ol guddatee miidhamni uummata Oromoo godina Matakkal keessatti qaqqabaa jiru nam tokkotti iyyuu dhaga'amaa jiru. Kana yoo hubanne diinoomsinee ilaaluu qofatu hin ta'in maraatummaatti guddatu jara kana yoo hubanne qofadha fallisaa barbaadamee argamuu danda'a. Akka kanatti hubatamuu qaba. Uummanni Oromoo kadhaan dhanne lafa kana lafa qaama biraarra dhaqee qubsumaan hin teenye lafa mataa isaa qe'ee mataa isaa keessattidhaan akka inni dhumu godhamaa jira. Kanaaf waan haaraa adeemsa kanaa akka sabaatti Oromoon hubate akka namaatti addunyaan kana yoo hubatedha dhaabsisuun danda'ama. Akkamitti dhaabbataa kan jedhamu gaaffii dhumarratti isin kaaftante jira. Kun gaaffii akkaan jabaa garuu immoo deebiinsaa akkaan salphaadha. Kan inni akkaan jabaa ta'e uummata dhumaa jirurraati dhumaatii dhaabsisuun waan guddaa galii guddaadha. Garuu fallisaa akkaan salphaa kan inni ta'u uummata Oromoo lafa sanarra jiraataa jiru beekamtii kennu. Uummanni lafa sanarra jiru sun beekamtii dhokkatamee saba ta'uunsaa jiraataa ta'uunsaa mirga qabaachuunsaa lafa sanarratti the first say jecha isa jalqabaa kan irraa dhaga'amuu malu silaa uummata sana ta'eetu jiru. Uummanni Oromoo dhufaa darba sirna mootummaa impaayera Itoophiyaa ijaaree amma ammaatti afaan qawween tiksaa deemaa dhufe keessatti beekamtiin dhorkatame akka saba hin jirreetti lakkaa'ame waggifameetu as ga'e. Diinoomsameetu as ga'e. Kanaaf furmaanni inni jalqabaa rakkoo kanaaf ta'uu danda'u uummata lafa sanarra jiru sana bakkatti deebisanii beekamtii gahaa kennanii ga'ee irraatii eegamu. Akka inni ba'atu carraa kennuufiidhaan siyaasa keessatti haa ta'u, dinagdee keessatti haa ta'u, dhimma hawaasummaa keessatti haa ta'u, marii taasifamu kam keessatti iyyuu waltajjii kam keessatti iyyuu akka Oromoon ba'ee hin dubbanne qoqqobbii irra taa'e kun yoo irraa kaafame qofadha rakkoon lafa sanaa furmaata argachuu danda'a. Qubattoota bakka garbiraadhaatii sababoota adda addaaf hojiileedhaan dhufanii hagaarraa lafa mataa isaanii, mana mataa isaanii, qe'ee mataa isaanii himachuu hin dandeenyeef beekamtiin kennama. Uummata Oromoo dhalaadhaan lafa kanarratti abbummaadhaan jiraatee hafe beekamtii dhorkata. Lafa kanaaf nageenya finna jedhanii furmaata barbaaduudhaan furmaanni argamu taasifamee jiru. Kana dhaabuudhaan uummattoonni sun akkamitti akka isaan kana dura waliin dhufan ilaalanii madaalanii uummata Oromoo iddoo isaatti deebisuudhaan nagaan deebuu jalqabuu danda'a. Uummanni Oromoo lafa kana keessatti akka abbaa biyyaatti uummattoota hundumayyuu jaarsummaa hamma fakkaatutti ofii miidhamuu nagaatessuudhaaf gatii baay'ee kaffalaa dhufe. Jidduu dhaabatee araasuu fi alaa ture. Amma garuu gatii kana wanti inni baasaa jiru wareegama isaatii malee kan keessatti gahee hin qabne
qaamonni biraan kan isaan lafarratti lolan inni waan karaa nagaatiin gaaffii gaafatuuf afaan qawweetiin deebiin kennamaafii jira. Kun dhaabbachuudhaan jalqabni furmaataa kan inni jalqabuu danda'u asirraatiin jedha. Kanuma jechuu barbaadeera. Gaaruma hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaalatamu kan ammamaa isarratti isin dhageessifne haala amtuu Oromoonni godinaa Matakkal keessa turaniif keessa jiran irratti odeessaa fi marii bal'aa Oromticha godinaa Matakkal waliin qabaanne isan dhageessifneedha. Akka waliigalaattamuu sagantaa keenya guyyaa har'aatiin haala Oromoonni kibba Oromiyaa godinaa Gujii Ba'aa Hona Gooroo Doolaa fi akka waliigalaatti Oromoonni kibba Oromiyaa keessa jiranii fi adeemsaaf galma qabsoo bilisummaa Oromoo irratti dhaamsaaf yaada bal'aa yerootti akkaan barbaachisaa kan Oromticha godina Gujii Ba'aa Hona Gooroo Doolaa irraa arganneef Oromticha godinaa Matakkal irraa arganne isaniif dhiyeessaa armaan baaneerra. Isan dhaggeeffattoonni keenya turtii qaataa laammaatti nu faana qabaattaniif horaa bulaa isaniin jecha akkuma afaan Oromticha godinaa Gujii Ba'aa Hona Gooroo Doolaa irraa dhageessan ammoo galmi qabsoo bilisummaa Oromoodhaa walabummaa Oromiyaa mirkaneessuu bilisummaa Oromoo dhugoomsuu fi mootummaa birmaduu Oromoof Oromiyaadhaa gadi dhaabuu waan ta'eef sanis bakkaan baasuu fi haa ijaaramnu haa hidhannu walis haa hidhachiifnu waraana keenya waraana bilisummaa Oromoo oboo lubbuu isaa jijjiirraa hin qabne tokkitti biyya isaa Oromiyaaf saba isaa Oromoof kennee falmaatti jiru waan dandeenyu hundumaan aatumsinuu dhaammata kanarraa armarratti obbaafneerra. Aga sagantaa keenya yeroo itti aanu walitti deebinutti huumaan nama borii ni tolchinnaa.